Atamma dhiira jechuudha. Lakkee dubartii. Dhiiree. Eh? Dhiira bareetti koo dhiiree. Dhiiraati. Mee ol ka'i. Maal sitti mul'adhu surreen uffachuu jira biiki. Achi siqeen jedhe surma isaa kaa'isi. Siqachi. Amma dhiirummaa kan shamarrummaa kan adda baasan amma maal keetu dhiira meerree? Maal keetu Maal keetu dhiira? dhiira wallaahi dhiira hidheemree maal barbaadde? Kuffiyyaa ofirraa fuudhe. Kuffiyyaa ofirraa fuudhe mataarraa. Wii dhiisi kuffiyyaa ofirraa fuudhe maal wii jettaa? Follow godha guys immoo dafa hundi keessan follow godha. Fuudhi. Maal ammaa taa'u maali sana fuudheedhani mana warri natti heerumuu barbaadan. Kuffiyyaa fuudhin jedhe firra. Mataa dhiiraan qaba mataa dhiiraa yoon qabaadhee horeen akkam goota. Jedhin ta'a jedh ofumarraa fuudhu malee rakkoon qabu. Matuma dhiiraan qabaa nu dhiisi gaati mataa dhiiraatii nu dhiisi. Fuudhin jedhati kuffiichuma fuudhuu dandeessu ofirraa. Moo waan sodaatu qabu. Maaliif nu cinqisan maati? Dhiira ta'uu nagarre mataa dhiiraa nagarre. Dhiira bitiin jedhe tama dhiiraa tam maal kee dhiira silaa dhiira fakkaattu. Dhiira wallaahi. Gaaffii si gaafadha jechuudha. Gaaffii si gaafadhama. Gaaffii dhiiraa si gaafadhama. Kanan deemsu taanaan xoof godhee si buusu shamarra taataa jechuudha tama gaaffii kanan deemsu taanaan. Dhiirri tokko yeroo manaa bahu. Dhiirri tokko manaa yeroo bahu wantoota afur inni qabatee bahu maal fa'i? Dafii xumur daqiiqaa lama si kenna. Wantoota silaaf taa'anii eegaa. Waa'ee samiti aftaamis ta'e maalis ta'e eessattis ta'e gaafa manaa baatu. Gaafa manaa baatu jechuudha. Wanta afur dhiirri fudhatee bahu maal fa'i? Dafii xumura. Carris daddafi. Wanta afur an silkiidhuma kiyyaan fudhadha. Wanta afurii jedhe laal dhiirri kamiyyuu waan afur kana fudhatee ba'a maal fa'i? Maal fudhatee baasa? Maal sitti mul'atu? Surree fadheen jira ummaa kiyya maal sitti mul'atu? Surree kana garree no kan gadi baasuun nutti agarsiisa takka illee mul'ataan jirtu. Gadi baasuufi wanta afur lakkaa hin jedharra waan dhiirri tokko manaa fudhatee bahu. Waan dhiirri takka manaa fudhatee bahu ani amma gaawumaan fudhadhee bahuun sitti hima gaawumaan fudhadhee bahu. Waan ofii keetti fudhattee baatu maal fa'i? Eessa? Wanta mana barumsaan naqa jedhanatti heeruman isaa ammaan. Maal? Wanti nama ani ilaali silkuma kiyya birriidhuman kiisaa qabu akkanaan fudhee deema gaa maali? Jedhama jette lama maqaa dhoofte kan biraatti daballama. Tokko. Waan hin assabu faani moo waan baadhadhu barbaadde ati? Maani waan asabdu maal asabuu barbaadde? Sila harrama mucayyoo bareedduu takka argee fuudhee dhiifuma assabaan diima laal takka. Abbaa asaba. Asaba. Maal asabde tam? Maal asabde? Nama dhiiraaf shamarra keeddan baafne nama maal asii fuusisaan? Dubbisaa jintanii jechuun imaan jirtu bar wanta afur. Bilbila jette boorsaa jette kan biraan lama kanaaf himaan. Kanaaf kulfii mana kiyyaa faaniin fudhadhee deema laal kulfii mana kiyyaa faaniin fudhadhee deema. Waan tokko hin beektamu yoo dhiirumayyuu taate gadi baatee galuu bichaa beektamu. Gadi baatee galu shamarratti haasoftee beektaam. Haasoftee beektaa shamarratti. Haasoftee beektaa shamarratti. Ani mogaa akkamittiin hin haasofne. Gosh maal jettee wal argitanii beektu shamarra faana. Qobaatti jechuudha mana qobaa keessatti bakka namni isin hin agarreetti wal argitanii beektu wal argitanii beektan jala murtee jala sarartee natti himta. Bakka namitti na arginetti na agarre gaana bakkuma namitti nama argutti na arge malee. Bakkuma namni isin argutti dhattee affeerta.
Ina ferre la ferrecho deetiin barbaadu jiraam ree. Kana ferten qabda jechuudha kan waliin buna dhugdan namni qabda moo qabdu. Buna kan dhunni gaa buna namumaa nama laalluu dhunnaam ree. Abeet buna nambar buna mashii gurraatti bitaa bar buna jechuun buna gurraattiidha amma namni kootu buna dhugnaa namaan jedhama waan barbaadan nyaachuu dandeessu jechuudha. Maanni bunaan sana wajjin dhuguu edhiin barbaaduu jiraami. Oo keessarraa biyyi Jimmaa Abbaa Jifaar. maqaa ijoollee Jimmaa balleessa sayyuu ijoollee Jimmaa meeqa muriin muriin kee meeqan jedharra 23. 23 tabee gara dhugaa rabbii kanaaf atama jaalallee qabda jechuudha matti singiliidha maayyuu qabdu. Ni Oggoon sina laaltu nama kam nama jaalallee qabuun fokkaadha nama jaalallee hin qabneen fokkaadha. Bobo maal akka daaqoo hormaayii jettaa sirraa qaxxadii taayaasa waasuuf takka dhiiraatti maal inni akka daaqoo hormaa sirraa bo'inti inni irratti jettu qabdamuun qabdu jedharraan telej. Follow godhaa guys qabdamuun qabdu. Barbaaduutti hin jira homaa qabu barbaaduutti hin jira laal barbaaduutti hin jira. Hojiin kee maali? Amma baradhee fixeetiyyin hojii argachuutti hin deema oggumaan hojii argadheen fuchuu barbaade gaa. Meeqa xumurta? Eebbisameetiin jira dhiyoo kana eebbifamee. Eebbisamee jedha sayyuu. Maal eebbifamta tama yoo akka honkee fakkayyuu keessa eebbisan beekamu manuma keessatti jechuudha. Manuma keessatti isaan zayitii wayii sii dibanii yoo si eebbisan hin beeku malee gooftaa wanti biraa wanta ta'e eebbifamtu hin jiru. Maal eebbifamta? Mana keessaa warra keessa eebbisuu danda'u. Akaakayyuun kee akkoon kee amma suma kanatti amma yuunivarsiitii xumuree eebbifamee mee biyyeen nageeffadhu sa'uyyee maaliin eebbifamte? Asay callisuun ta'u jechuudha. Callisuun ta'u. Baankiingiin banachuutti jira. Baankingii banachuutti jira. Cirraashii baankii barate jechuudha. Cirraashii baankii barattee. Hai maal nama akka kiyyaa waa barachuu hin danda'u isaa? Nama akka kiyyaa waa barachuu hin danda'u. Maalitti asii beeka gooftaa koo? Habeet koongiraadhaan maalu koongiraadhaan eebbifameera. Eebbifameetiin jira koongiraadhaan. Kanaaf ammoo hojii barbaadaa hartaa jechuudha. Hojii isaa argadheeti ofuma argadheetiin jira amma ittuma seenuudha amma ganna kun keessaa dhumatee birraatti ittuma seenuudha gaafuma sana warra kiyyaa wajjin itti seenuu barbaade. Okay amma ganni kun yeroo dhume birraatti seenta jechuudha hojiitti qaxaroo qabde sayyuu baankiin sirra madasiin jedheesi waamee ati immoo lakkii ganna darbeen dhufa jetteen jechuudha akka yaada keetti. Qoqobbaa'utti hin jira beektii amma qoqobbaa'utti hin jira kanaaf. Akkana dhibe Itoophiyaa nuti hin beekne keessa jirtaadha iddoo biraa Sumaalee daandii jirtu ta'inna tasa malee amma Itoophiyaa keessatti biyya eessaatti qaxaroosii qabama biyya eessaatti hojiin qaxaroosii qabaa dabara inni kaan dhabee taa'ati immoo abeet abbaa qaxaroo qabatte cirraash. Lakki sanii miti gaa. Otuu akkas hin taane ittuma. Sa'aatiin ganni kun ilaalu wayis manni hundinuu cufaa jirtiin ree. Ishi. Akkuma beekamu. Kanumaafiyyee qaxaroonis innuma qaxarama gaa eebbisamteetuma ganna kana iraftiidhaan dabarsiteetu bayyi itti ceeta maal ni wallaaltanii wayi kana. Isa. Baguma eebbifamte gooftaa baga eebbifamte. Baga eebbifamte qabattoo hiikkatimmoo ni kan. Mee giiftii naa kennaa jedhii. Giiftii maali? Sa'uuje qabattoo itti moonni inni jedharraan ta'e sa'uuje haasofte. Akkam haasawutti hin jiraami hin dhaga'amu wayi hin dhaga'amu. Akka dhaga'an jiran iddoo qabattootti gurra si duuchee dura lafaa oolte. Ammaa isa jechuudha. Qabattoo itti moonni inni shamarra wali. Inni yoo qadheessan fincaana malee inni yoo takkaan.
Waa'ee fincaan keetti maal ilaallatanan? Fincooftee dhiifattee yoo barbaadde bokkooktee deemtu maal galchinan? Surree kee baafadhu akka karabaata mormatti hidhadhu deemuu barbaadde gooftaa koo. Maal ilaallata waa'ee fincaan kee? Gurfalla. Shamarra waliin isin jedharra. Ini kan obboleettii kiyya ini kan yaa. Gosh akkas jedhe jechuudha. Inni ta'a jechuudha. Kiiloon kee meeqa? 45. 45. Paastaa nyaatta jechuudha. Okay, shamarra akkamii barbaadda? Amma kan sii taatu dhufte sayyuu. Silaa shafarri si tuffatte man tuffatamtatam. Mee maalumaaf carraa kee laallatta shamarra akkamii barbaadda? Ulaagaa keenyatti maddu. Shabarruma bareedduun barbaada gaalal qaayidaa kiyya kan fuula bareedaa arginaas duukaadhaa lafuu otuu fiiltarii dhuffatiin akka kiyyaa kanatti fiiltarii malee as baay'ee nama. Fiiltarii takka arginiif. Ana dhiirummaa dhuma kee manaa hin jiru dhugaa waaqaa dhiira ta'uu kee takka manaa hin jiru nama takka. Dhiiradha ammaa kiyya dhiiradha wallaahi dhiiradha. Ani maafaan si shakkii garuu dhugaan siin jedhe nama shakkisiisa bar takka tama dhiira taate natti mul'achaa hin jirtu takka maaliin akkan si amanu hin beeku nama. Dhiiradha maa akkamittiin amantu maali? Achuma si kadheetiin si agarsiisa. Achuma si kadhee kana caaleen marsattii si kadhalaa jettatti si kadha. Namarra obbose. Maal ol kaatee nama paastaaf fedhame fakkaattee sana mee gadi taa'e gooftaa koo gadi taa'e. Paastaaf fedhame fakkaata kan keettuu maaloo gadi taa'e hin jedharra. Ija nan daalchisiin gooftaa koo maalidha? Onnaa baasii fiiltarii malee kottuu bayyadhiimme. Ulaagaa himadhu kan dura shamarra akkamii barbaadda? Umurii bifa dheerina amantaa namni himadhu. Ka umurii 17 naa baasta laal. 17 jirtu. 17 jirtu. Meeqa oltu dhufu saas? 18 gaditti jirtu. 18 ol. 18 19 20 isaa ol jirtu. Diddamuma takkana diddamuma naa waami gatiin 23 ta'eef xiqqoo irratti. Narra caaluu irra bicuu irra caaluu wayya. Taarikii dhabbo 20 jechuudha. Bifti ishee diimtuun barbaada. Amantaan? Muslima garuu musliiman barbaada. Kan durbummaa qabdu moo noormaalii dhumamuu kan heerumtee baate barbaadda? Kan durbummaa qabdu. Maasu kumachiisa ree? Dhageessee beektaa durbummaa dhageessee hin beektodhe? Dhagaheen beeka. Kan durbummaa qabduun barbaadda amma naa fidi. Ol baasii namma. Okay. Kiiloo ishee meeqaa ta'u? Kiiloo ishee? Kudhan kiyyarraa gadi duratee 33 yoo ta'u. Nama kiiloon 35? Lafee luusii dhaqiitu barbaade paarkii keessa deemiti. Kiiloo 35 namatu jira moo luusiidha? Furdaa kanan barbaadu gaanal furdaa warra uffatanii. Nama ta'uu kee shakkisiista baratu ganaa marattama. Lafeen kee maalidha kan jedhu jechuudha. 45 jettetu atu lafarra hin jirtu. Maal 35 isaa siif iddaanii goos. Warra furdatanii xixiqqaanu kanan jaalladhu gaalaadhaan qalloodhuma warra. Dhimma kee jalatti duuta dhiifatte akkatti maan dhumin jalatti mina. Wayin ofirra godhadhaa sila kan hin jalatti duu 50 naa fidi wayin jala gora. 70 soo dhufte rakkoon qaba jechuudha. Maalli galchinaan dhimma keeti. Jalatti miciriqxee dhiifatte akkatti maatii jalatti maaf hin oole jettee jechuudha. Maal lallata waa'een kee? Maalli galchi? Uumaa sillal. 70 zira nan fidan. 70 jiraannaan fidi. Qaayidaa isaa firaashiinumaan qannasee bita jala ciisuu miisilaa rakkoon qabu. Maal makee ciisatama dhugaa rabbi amma qilleensuma mas fudhatoo qilleensa maa wayitoo dhufama siinsi fudhatoo mana farraa. Sifaan akkamitti ofamananii deemudha bara akkamitti deemama sifaan dhugaan siin jedhama dhiirri shamarrumti sifaan adeemtu maal ofamantee sifaan adeemtama qilleensi dingata biraa si fudhatee eessarratti dabara waajjira kamitti dhattee himatti gooftaa koo fala barama waa'ee fala jechuudha fala. Rakkoon qabu ni danda'a rakkoon qabu
Qaamishee sitti of hidheen deema akkan harkaan baane. Hatam arkuma sa kami namattam. Arka sa kami namatta. Abe. Me gadi kab. Amma to fatarraa fuutee maammasa. Itoo fatarraa fuutee maammasaa jechuudha. Tamarki kee maammasa. Ani gosa ittiin taama muudii ishee akkasii. Uffata bal'aadha tasayyuu. Uffata bal'aadha tabar ittiin oska jechuudha. Ittiin oska. Okay. Inta jechuudha. Inta kan biraa waati dabaltu qabda. Ulagaa keetti. Maaliin itti dabala amma kanuma argannaa. Ni gaa hay. Kana bakka. Sittiin baay'atuumi. Ana maal galcha goofta kanatti sitti heeruma mooyi. Ka horii qabdus ni barbaada laal wajjinumaa walitti dabalannee jiraanna wal gargaarreetu jechuudha. Kan qabeenya qabdu moo? Ati maal qabda? An sitti meeqa dura dalagaa koo sitti maatiin dhufee miree maa duubatti nama deebista isaa. Kanaafuu kan qabeenya qabdu barbaaddaa jechuudha. Irraa qabeenya barbaada gooftaan. Eeshi. Shamarru laagaa sanan guuta jettee lakkoofsa lama naa barreesse. Ani gosa kan fola godhaa warreen folan goote hin galtan ishee. Ani gosa immoo fola arguuti kalaay. Dafa. Ani gosa kan dhuu fola hundi keessan. Eeshi. Ulaagaa sanan guuta isa nan barbaada shamarra lakkoofsa lama. Ulee qoxoro. Lakkoofsa lama. Eenyu shamarra. Lakkoofsa lama eenyu shamarra. Lakkoofsa lama shamarran jedhe laal. Viidiyoo banashii. Viidiyoo Anni koo maaloo giiftii koo. Bobboy maalidha? Warri jaleetti kolfaanduu jiru lakkaa kolfaanduu jiru jaleetti. Jalli kee haacitu hin jiruti maatatti kolfu. Maaloo haanni koo eessaa sitti dhufeelli kuni? Maali jettee? Wayyoo dhaqu. Yee? Ilmoonni waa kolfuu dhuftan moo yeroo dhuftan nama siin? Kolfuu dhuftuuni moo yeroo dhuftan ayi maal naa gaafadhu narraa gabbuusi malee rakkoo qabdanii wayi. Yee? Kolfa dhuftan moo yeroo dhuftan? Viidiyoon battuu liyyuu? Yee? Kiitin naani gooti. Amma gurbaan kun maal beekti? Maal wallaala? Biddeenaan ishii biyyaatti qubteetti kuni. Si wajjin ni nyaata. Baratee Si wajjin ni nyaata. Digirii ni tumburee. Si wajjin ni nyaata. Digirii maal xumuraadha koko yoona haadha isaatiin haadha isaa jalaan daanqoo fa'aa hatee gurgura ture. Sunigaa wanta dur darbu gaalaa sun wanta hojjetaa dabarfatanii reef wanta keessa darbanii reef sun sanaaf ibsa. Keessa dabarteetta jechuudha tandaan qottee. Waan akkasii keessa darbeen dhufeen siin jedhaara miti re'an maalin niistu. Andaan qolii hattee tas geesse jechuudha. Sanatuun taane egaa. Viidiyoo battanii guys. Viidiyoo banaayiin maal? Viidiyoo bananii wayi nama akkamiiti yoo jarri kun. Hin bantanii shawaa battee turte bitee shawaan dabalaggaan. Ishee na sodaachiste iyyuu kanumattu. Akkam? Eenyu shaabanu sadeen. Warra gadii keessa warra na jala jiran sana duruma buutee gararree naa keessi na sodaachifteenii mire. Hin sodaattasii. Isheeruman na sodaatti malee.
Eenyu sodaatu? Hin bantanii warra sirraa viidiyoo warri jalaa. Hin bantu. Zimmeetii tuma sinsis. Anoo kolfuma koon baafadhadheen malee giiftii kun. Siin ta'uun. Ma isinii. Mucaa godhee babbaa biraa godhee jira lafa kana. Iddoo jala namummaa geessee ati silaa ganaa ulaagaayyuu guutta. Maalti rafuu tariifatta? Ganaa ulaagaayyoo tun guuttatin rafuu dhufta. Eessa rafta? Haa iddoo rafistu si qabdui. Ulaagaa maaliin moo qabdi kun? Mucaa dhiisitti uffatiin. Maal faamiliin kee nama tuffatu immoo nama tuffatu immoo nama tuffatu immoo faamiliin kee kun. Iskiriptoo fi daftara siifin nama galii baradhu. Dhiirri xiqqoo qabdu mucaa dhiiratti uffatee dhugaa rabbii. Dhiirri xiqqoo ishee tokkosa. An fuula barbaadeetan isinii warri kun warra hiyyummaan barbaanne laal. Isin warra hiyyummaan barbaanne. Lakki maalli zayyuu kiiloo 50 haa taatu bakka akkuma ta'e dan jala ciisa moo rajjiisa jala ciisa. Namaan godhamee ciisa malee kan dhaabataare. Kanaaf otoo banaan jirtu jechuudha. Viidiyoo. Banaan jiran jechuudha warri kun. Warri kun banaan jiran. Haala sa'aatii shittuu jiran. Bu'ee kottu gadi narraa. Beenaadha jalumatti fixadhu dhageetti kolfa kee. Kolfa kee jalumatti fixadhu nu dhiisee dhiin amma. Hayi. Shamarris tuffatte laata?